Ajira ani saa wajjin badde yoonaa ta'e iyyuu fakkaatee du'uun barbaada kanaaf an jiraadhaa jedha. Mucaan sooressa sun garuu maal jedhee yeroo tiyoorii haasa'u baakee jaalladhu maatii kee jaalladhu waaqayyoon jaalladhu waan hundumaa godhu kana hundumaa godheera jedhe tiyooriidhaan kana hundumaa godheera jedhe. Egaa kan hundumaa godhe gaariidha kan waan qabdu gurguree innaan itti dhiisee ba'ee sokkee jedha. Of hin laanne bisni galee tiyooriin afaaniin of kenneera garaan garuu of hin laanne. Gurgursiisuu danda'a dhiisuu danda'an kan gooftaati wanti barreeffamee hin jiru. Garuu maal jedhe Yesuus Kiristoos sooressa mootummaa waaqayyootti galuurra gaalli qaalimmoo keessa ba'uwee hiyyeessi iyyumaaf dhaalamti sooressa soorummaa dhaabetu immoo mootummaa waaqayyoo dhaba miti. Hundumtuu waaqayyootti maruudhaan mootummaa waaqayyootti gala. Garuu wanti namni amantii isaa Kiristoos irra kaa'urra waan qaburra kaa'a. Namni kun waaqayyoorra amantii isaa hin kennu. Phexros hundumaa gatanii duukaa bu'an. Namni kun garuu saqabu gooftaadha sarandarii gochuurra gaddaa dhiisee deebi'ee jedhe. Amantiin isaa iji isaa sanni qaburra ture. Kanaafitu of hin laanne jechuudha. Karaan fannoo Yesuus Kiristoos na duukaa bu'aa jedhe garuu hundumaa dhiisanii duukaa bu'uuf. Mana nu gaafachuu dhiisuu danda'a. Horii nu gaafachuu dhiisuu danda'a. Horii keenya miti waaqayyo garaa keenya barbaada. Nu of hin laanne yoo ta'e horii yoo laanneef iyyuu waaqayyo dandeenya. Mucaa koo garaa keenyaa kennedha dursee maqaa waaqayyo bara baraan barbaada. Waaqayyo hiyyeessa miti warqee birrii lafa sochoosee nan fidaa jira waaqayyo. Waaqayyo garuu kan inni barbaadu seexanni cabsee sammuu namaaf laphee namaa gala. Waaqayyo garuu kadhatee gara namaa gala. Waaqaaf lama uume waaqa guddaa ta'e nama kadhata eeyyee isatu firii wirii namaa kenna. Isatu obboloota koo jireenya keenya ofitti fakkeessee uume waan ta'eef giddiidhaan qabee nutti hin gargaaramu waaqayyo. Jaalaan garuu nu kadhatee nutti gargaarama. Kanaaf kottaa jireenya keessan niisaa eenyummaa keessan niisaa ana isa jedhu aayee laphee keessan keessaa baasaa laphee keessan keessa aayee jedhee ana jedhee Kiristoos haa taa'u. Isa duukaa buunu isa nuuf gatii kaffale utuu waa tokkoon hojjetin xoofoon kun narraa haa darbu jedhe garuu duusaa jaala waaqayyootu narraa dabara. Hunduma isaa kadhannee nuu deebi'e bakka jaala waaqayyootu kadhannee duwwaa deebi'e narraa darbu deebi'e siyaasa adii kadhate halkan guutuu kadhate garuu jaalalli koon ta'in jaalalli kee haa ta'u. Jaalalli waaqayyoo raawwatu jaalalli kee haa ta'u. Of ganuutu nurra jiraata. Of dhiisuutu nurra jiraata. Obboloota koo eenyummaa keenya irraanfachuutu nurra jiraata. Yesuus Kiristoosiin fakkaachuutu nurra jiraata. Itti waamamni keenya itti galli keenya goolii kaa'ee nu waame. Jireenya keenya bifa kanaan fakkaanna miti. Amalli keenya keessi keenya Yesuus Kiristoos nama fakkaatu waaqayyo nu hojjeta. Rakkinaan dabarsee nu hojjeta. Gaarummaan dabarsee nu hojjeta. Waan beeka keessa dabarsee nu hojjeta. Gaafa isa fakkaannu garuu qoramsuu nurraa sokka. Seexanuu nurraa sokka. Phaawuloosiin beeka. Yesuusiin beeka jedhattiin kun eessaa dhufteetti. Gooftaan isee eebbatu. Warra waliin nooftu beetti kaasee lamatti beektu qabdi. Warra sirriitti jiraatan akka Phaawulos fa'aa warra kanan beekamte seetan adda baaste. Gaafa Kiristoosiin fakkaannu obboloota koo wanti hundumtuu gaarii ta'a. Kanaaf jireenya keenya warra hunduma isaa dhiifnee gooftaadhaaf sarrandaree haa goonu. Yeroo inni du'ee du'amuu eega'eera. Nuyi garuu har'a fannoo mataa keenyaa baannee qorumsa keenya baannee waan hundumaa baannee jireenya keenya dhiifnee gooftaa duukaa haa buunu. Naasa kanaan inni biraan ari'atamuudha. Gooftaa duukaa buuna karaa fannoo gaafa jennu ari'atamuudha obboloota koo. Ximotewos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irratti maal jedhaa? Dhugumaan Yesuus Kiristoosiin fakkaatanii jiraachuu warri darban barbaadan hin ari'atamuu jedha. Kiristoos Yesuusiin fakkaatanii jiraatanii darbuu warri barbaadan hin ari'amuu jedha. Maarqos boqonnaa 14 irratti gaafa fudhannee ilaallu boqonnaa 14 boqonnaa 15 irratti Yesuus Kiristoos iddoo akkuma sila haasa'e mataa isaatti qoraattii kaa'anii jireenya isaa reebanii garafanii mismaaraan harka isaa waraananii miila isaa waraananii dhiphisanii waan hundumaa isaan godhan agarra. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 35 amma 38 gaafa laallu boqonnaa 11 lakkoofsa 35 amma 38 keessa 35 ka'ee dubbisa gara walakkaa isaatii jechuudha gara walakkaa isaatii. Warri kaanis jireenya isa wayyuuf du'aa akka ka'aniif gadhiifamuu didanii harka warra isaan dhiphisaniitti dhiphatanii du'anii jedhe. Akkuma amma warra du'aa jiranii asii yaadatu miti jechuudha. Jireenya wayyuutu jira waan ta'eedhaaf nuyi gooftaa kana dinaa hin goonu. Eenyuma duuna jedhanii harka warra dhiphisaniitti du'an. Eenyuuf jedhanii gooftaaf jedhanii. Hin dhiifnu jedhanii maqaa waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Warri kaan gooftaan itti gaifaman. Itti gaifaman.
akkuma Kiristoosin qoosan miti mee yoo gooftaa ta'e godhofa buusu kaa'edha mee godhof buusi kaa itti kolfan ta'anii garuu du'umsa jaala Waaqayyoo ture waan ta'eef gadoo hin bu'u dhagaa daabboo gochuu danda'a ture seexana tokko agarsiisuu garuu Yesuus Kiristoos waa tokko iyyuu hin godhu utuu dhagaa daabboo godhe seexanaaf abbooman inni garuu kana hin goone itti gahisani akkuma kana barataan barsiisaa fakkaata waan ta'eef itti qoosan manadhaa keessatti itti kolfan itti taphatan meerree gooftaan keessan jiran hirreebaman funyoo sibiilaatiin iyyuu hidhamanii mana hidhaatti hin galfamani warra Kiristoosin duukaa bu'an dhagaadhaan hin rukutamani akka Filasiifaanos faasifne baay'een isaanii iddoo lamatti hin baqaqaffaman ergamooti baay'een kan dhukkubsatee du'e hin jiru magaaziidhaan baqaffaman akka Phexros faasinaarra laallu achi gadi galagashanii magaaziin bakka lamatti baqassan billaadhaan ajjeefaman kunoo akkuma amma bara kana biyya iddoo rabaa sila damsoon hasaa ture citaa jiru agartu kan Waaqayyo dafee gidduu agaru hin eeynu jedhaniitu citaa jiru billaadhaan ajjeefamani gogaa hoolaa yookiis re'ootaa uffatanii asiif achi deddeebifaman waan uffatan dhabanii gogaa hoolaaf re'ee maaliif biyya lafaa keessaa iddoo dhabanii kaa waan isaan barbaachisu hin dhaban attamitti jiraatu bizinesii keessaa hin baafaman jiraachuu keessaa hin baafaman lafa jiraatan hin dhaban eenyuuf jedhanii Yesuus Kiristoos amanne gadi hin dhiifnu jedhanii maaltu nurra ga'eenaaf isin rabbi nutti maamime maaluma dhiphachaa jira meenatti dhuguma jira maal dhiphachaa jira Kiristoosii wanti dhiphannu maal hojiitti dhiibamuu Kiristoosii waan ta'u Kiristoosii waan ta'aa jiru hin qabnu Waaqayyo garuu galgala kana hubannaa kana nuuf laata waanuma gooftaaf kaffalaa jiru maal qabna meenatti maa hunduma keessaa immoo Waaqayyo iddoo gaarii nuuf fideera galanni isaaf haa ta'u garuu sa'aatima tokkollee kadhachuu danda'inaa wajjin Yesuus Kiristoos akka jedhe riilii jireenyuma keenya nuuf ta'a kadhachuun gooftaadhaan miti caalu nuuf ta'a riilii dhuguma jedha waanuma gaarii nuuf ta'ullee jechuu kooti itti gadi kaffalaa jiru dhossaa keessanii mana manatti beeka jechuu koo miti maaliif mul'ata milikkiti isaa mul'ata waan ta'eef jedha kan Waaqayyo ulfaatu ittiin gaafuu sirrii watti nan beekamu mul'ata argee jennaa mul'ata miti akkasumatti nan beeka waan hin ta'eef hin rukutaman hin miidhaman biyyi lafaa warra akkasiif kan hin malle ture amma garuu isaan biyya lafaa kanaaf kan hin malletti lakkaa'amanii lafa duwwaaf tullootarra hin jooran holqaaf boolla lafaa keessa hin jiraatan agartanii kana hundumaayyuu immoo ta'ee gara gadiitti gaafa laaltanii isaan guutuu hin taane Waaqayyo nuuf isa caalu qopheessee jiraa jedha mee amiin jennu hamma kana gatii kaffalanii nu eegaa jiruu jedha Phaawulos fan badhaasan fudhanne guyyaa sana jedha gaafa nuuf fiigicha keenya raawwanne nu wajjin gonfoo qajeelummaa fudhata kanannaa qophaa'ee jira jaroonni kun amma kana gatii kaffalanii mul'ata boqonnaa jaarratti hidhatanii gaafa laaltan lubbuun warra du'anii jedha iddoo aarsaa Kiristoos fuuldura maaliif nuun faradhu jedhudha garuu Kiristoos hin faranne firdiin isaan geenye maaliif lubbuu fayyisaa jiru baay'eetu jira waan ta'eedha harrayyuu guyyaa fayyinaatu jira waan ta'eedhaaf isaaniif yeroo itti faradhu hin geenye gaaf tokko garuu Kiristoos hin farade isaaf gatii warra kaffalaniif firdii qajeelaa kenna gooftaa harra garuu yeroo itti gatii kaffaluuti hamma kana ta'anii waan meeqa godhanii gatii kaffalanii darban maaliif jedhanii Yesuus Kiristoosiif jedhanii gatii kaffaluuf jedhanii harra kun ta'aa jira kun ija keenyaan argaa jira warra gatii kaffalaa jiran Maatiyus boqonnaa 5 irraa yoo ilaaltan yeroo anaaf jedhanii sin ari'atan gammada gatiin keessan Waaqarratti guddaadha ilaala gatiin keessan guddaadha waan ta'eedhaaf hubadhaadha kana hundumaa yeroo gatii kaffalan tuffatamuutu jira Phaawulos maal jedha sababu lafaatti lakkaa'amne jedha kosii lafaatti lakkaa'amne jedha hin tuffatamne jedha maaliif isinitti fakkaate Phaawulos warroota beekan gidduutti ogummaa dubbannaa jedha ogummaa biyyi lafaa kun gurraan hin dhageenye ijaan hin agarre isaan gidduutti ogummaa dubbannaa jedha isin gidduutti garuu ogummaa dubbachuu hin dadhabe baasuu hin dandeenye san beeku yoon isa kana dubbadhe amantiin keessan Kiristoos irra ta'uu dhiiseetu haasaa koorrata ogummaa koorrata gaafan gara keessan nufu warroota sana gidduutti sana haasa'u dhiisee maalan godhe of murteessee nufe waa'ee maalii duwwaa dubbachuudhaaf waa'ee fannoo Kiristoos duwwaa dubbachuudhaaf isa kana murteessee nufe Noori obboleessa keenya siidhamni kan naa bilbilaa ture moggaan siidhaa? Okay baga nagaan dhuftee naannoo kamii dhufteeti?
Jarmaya dhufte arga yeroo turku neeti wannu gooftaan isaa eebbisu. Erga silaatii naa bilbilaa ture baay'ee naa bilbilaa ture iddoo fagoorraa dhufaa ture yaa'u immoo gabbar lallaban jalqabee kanaaf thank you baga nagaan dhuftee sagantaa isaatii keenya booddeessitti. Kanaafi nam murteessee jedha Phaawulos nam murteesse maal haasa'uu duwwaa isa fannifame Kiristoosiin haasa'uu duwwaadha. Maaliifi waa'ee humna fuula qulqulluu duwwaa mul'isuudhaaf isa kana duwwaan isin gidduutti dubbata Phaawulos. Wadda Phaawulos iddootti dubbatu beeka jechuudha. Warroota bishaatan gidduutti dhaqee ogummaasa. Ogummaan naas ogummaadhaan warra kana gidduutti garuu ogummaa sanaan dubbatu. Warra kana gidduutti garuu gad of deebisee limiitii of godheetu waa'ee fannoo Kiristoos duwwaa, waa'ee fuula qulqulluu duwwaa, waa'ee humna Waaqayyoo mul'isuu duwwaa dubbata. Achi gad of qabe. Kanaaf attamitti ilaalan akka kosiitti na lakkaa'anii jedhe. Warri kaan namni kun ergamaa miti Waaqayyo iyyuu waamne jedhanii tuffatan maaliif horii nyaachuun akka isaanii haasa'uu dide. Warri kaan immoo namumti kun Waaqayyo iyyuu waamne haasaan saroo dabdaabee barreessu boombiidha malee yeroo nama argu immoo hin sodaata ija laafa jedhan inni garuu isaaniif jedhe hunduma duukaa akka waan hundumaan ta'a jedha. Maaliif namoota garaa gara gooftaatti fiduudhaaf jedhee jedha. Kiristoos jedhee kan akka kosiitti na lakkaa'anii na tuffatan gannu deebisan kun hundumtuu maaliif ta'e Iyesuus Kiristoosiif jedheeti. Maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Namni hatee hidhamu. Namni ejjee du'a. Namni waan hin taane ejjee darba. Iyesuus Kiristoos ijjee tuffatamuun garuu waan hundumaa caala. Maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Namni wanjala kiriminaalii hojjetee hidhaa gara. Iyesuus Kiristoos ijjee du'uun gatii kaffaluu waan hundumaa caala. Ulfina qabeessa obboloota koo maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Maqaa caaludha. Yeroo waa'ee kootiif isin ari'atan jedha Phexros yeroo kadhaaf isin ari'atan gammadaasin ulfina guddaatu isin irratti dhufa maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Ulfina guddaa argattu waan ta'eedhaaf waan tokko waa'ee isa kanaan dhiphatina. Iyesuus Kiristoos dhiphachuurraa kan ka'e abboomame. Waaqayyo moo maal godhe dibata gammachuutiin isa dibee jedha. Namni horii argatee hin gammadu dibata Waaqayyootiin garuu gammachuutu jira. Namni wantoonni hundumtuu alaa mana guutee nagaa dhaba. Hafuurri Waaqayyoo gara namaa dhufu garuu nagaa namaa laata. Nagaan isinii kennu biyya lafaa akka kennutti miti. Nagaan Iyesuus kennu keessa namaa guuta. Dubbii Waaqayyoo mul'atutu gammachuu nama guuta. Ermiyaas alaa rakkina turre jira hin garafu reebu obbolaa maatiin irratti kaan foon Gibsitti gabbu'anii du'e garuu keessi koo dubbii Waaqayyoo nyaatee gammadee jira. Keessi koo gammachuudhaan guute jedhe. Iyesuus Kiristoos hammi biroota tokko sagal irratti hammeenya jibbee waan qajeelummaa laateef obboloota isaarraa adda baaseetu dibata gammachuun isa dibee jedha. Galgala kana dibata gammachuun gooftaan isa naadde. Dibata gammachuu. Hangammadan namooti baay'ee nama maaltu fokkisiisa beektu dummiti kan fokkisiisu. Njeerri deemu namooti baay'ee. Maqaa Iyesuusin isinirraa hacabu. Qolee ol qabadhaa gammadaa deemaa mee'aan jedhaa. Yoo biyya lafaa ta'e hin guutu kireediitiin bara namarra jiraatti. Liqii kan namarraa kaasu Yesuus ilma Waaqayyooti. Yoo sistemii biyya lafaa taattuu dabaltee waliin na adeemti. Iyesuus qolee namaa ol qaba. Galateeffadhaa gooftaa haaleluyyaa. Biyya Misiritti idaan kan inni turre lubootarraa jedha. Dhaqaa 45 seera waa dubbisaa. Idaan inni turraa baase lubootarraa Waaqayyo Waaqa macaa turraa baase. Yoosef lafa hundumaa harkaa fuudheetu Yoosef inni macaafaraa laallu fuudhee lafa irraa fuudhee hundumaa idaa jala gashi. Maaliif beektusin mootummaan lafa namarraa fuudhee maal namarraa fuudhee idaa jala qaba nama gashi keessatti namni idaa kaffaluudhaaf walii gaffiiddi waan ta'eef waa'ee siyaasaa yaaddu waan biraa yaaddu liqii baasu walii gara akkatti qaba. Lubootarra garuu liqiin hin jiru jedha haleluuyaa. Waaqayyo liqii isin irraa kaasu mee'amiin jedha. Darba naman godhu gooftaan galateeffadhaa gooftaan kana maqaan isaa ulfaatu. Sinisaa wajjin walii galaa jiraadhaa. Sina dubbadheeran Waaqayyoon tokko lama sochoosa birriin kan kooti jedhe warqeen kan kooti jedhe yoon barbaade dachaasen fida jedha haleluuyaa. Inni barbaadne dachaasen fida waan barbaade obboloota koo garuu duraan dursee akka nu qoramnu barbaadu akka nu isa fakkaannu barbaada gooftaan. Gaafa isa fakkaannu manni keenya kan isaati hojiin keenya kan isaati beekumsi keenya kan isaati ana kan jennu qabnu ana isa jedhu Kiristoos ta'a haleluuyaa. Erga Kiristoos nurratti ana jedhee mul'ate kan jajamu ana miti Kiristoosiin ta'a. Kan mul'atu sin miti Kiristoosiin ta'a. Isinitani kanaaf gooftaan leenjisee waan baay'ee keessa nu dabarsa obboloota koo. Kanaaf har'a kan isinitti dhufu obboloota koo lafa hojiitti haa ta'u manatti haa ta'u asitti haa ta'u eessatti haa ta'u rakkoo isinitti dhufu ilaalinaa. Iyesuus Kiristoosiin fannoo irratti ilaala. Utuu isa ta'ee deebii maal kennaa jira? Inni maal jedhee waa'ee kanaa jira? Anoo dhugaan qabaa miti. Iyesuus Kiristoos isa dhugaa ta'e gararraa dhugaa kan qabu hin jiru. Isarrattu sobaan dhugaa ba'anii waan meeqa isa godhan. Dhugaan garuu du'ee namni du'aa ka'e. Hallelujah. Gooftaan nu haa gargaaru. Isa kana haa yaadan. Isa kana haa yaadan. Maafan dhukkubsadha, maafan rakkadha, maafan dhibama, maaf kusuntaa, kun maal gadi darbama, kun maa kana ta'a.
Paawuloos obboloota koo si'a baay'ee kadhate. Si'a sadii jechuun tokko lama sadii miti si'a dheeraa beeksonni macaafaa koomentarii isaan baasan si'a dheeraa kadhate. Seexanatu isa qora sirraan fuudhu ayyaanni koo si gahaa jedhe. Maaliif kana godhe jedha akkana of hin tuulle jedhe Waaqayyo kana godhe jedha. Utuu kun ta'e ofan tuulan ture gaafa tuulummoo seexanaa wajjin walii gala. Inni seexanaa akka inni fakkaatu hin barbaanne Yesuus akka inni isa fakkaatu barbaade. Kanaa jedheetu dhukkuba irraa fuuchuu dide. Qoramsa diinaa irraa fuuchuu dide. Diinni dhukkubsatoonni carqii Phaawulos qabatanii fayyu. Diinni sila sinitti bira seexanni Phaawulosiin beekate iyyitee fagootti baate garuu kan isa qortu immoo seexana. Seexanatu immoo isa qora. Akka nuuf hin tuulle jedhe Waaqayyo kana godhe. Waaqayyo gannu qabuu jedhe waan baay'ee keessa nu dabarsa. Kan koo maaliif hin jedhina. Waaqayyo irratti hin gungumina. Yesuus ilmi Waaqayyo iyyuu gatii guddaa kaffale. Gatii kaffalaa jirtaniitu Waaqayyoon galateeffadha. Maalan baaseen gatii maalii baasaa jiran Waaqayyo carraa gaarii naa laate. Gooftaa koo waan sinarraa barbaadu nan kaffala gatii nan baasa jedha. Waaqayyootu jireenya keessa laata. Lafa kana dhaabbanne Waaqayyoon kadhata.